artistiin jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistiin Andu'aalem Gosaa wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa bagara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee kan nama hawwatu isinii qabannee deebinee jirra. Egaa artistii kanaan dura badee ture amma immoo gara walleedhaan qabatee dhufaa waa'ee artistii Andu'aalem Gosaa sirba isaa haaraa kanarratti ilaalchisee wantoota hedduu isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa amma xumuraatiin wajjin tura warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa. Kana malees immoo YouTube chaanaalii kana viidiyoo kanallee share social media qabdan hunda isaa irratti godhaa. Artistii keenya jaalatamaa kana bukkeellee dhaabadhaa. Sirba isaan kunillee kan namoota hedduu bukkee gurra ga'ullee godhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaa daawwattoota keenya akkuma isin beektan artistiin Andu'aalem Gosaa kanaan dura karaa miidiyaa kanarraa erga haati warraasaa hawwiin duutee kaasee karaa social media kanaa dhufee hin beeku jechuudha. Artistiin keenya kuni egaa erga sirba baasee erga sirba isaa sanumaa albaamii isaa hojjetee baasee illee artistiin kuni gara waggaa lamaaf illee gawa aartiitti hin deebi'in jira jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kunoo guyyaa irraa kan ammoo artistiin jaalatamaan kun wallee haaraa mata dureen isaa waa'ee jireenya koo jedhu bareedaa isaa hedduu kan namatti tolullee qabatee dhufaan jira isiniin jechaa jira jechuudha. Egaa daawwattoota keenya hundumti keessanuu mee akkamittiin simatu isiniin jecha artistii keenya kana warroonni yaadanillee akkasumas illee dafee akka inni dhufullee kan barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun daggatinaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya artistiin keenya kun yoom dhufaa kan jettaniif immoo akkasumas illee maalirratti dhufaa kan jettaniif immoo artistiin keenya kun akkuma beekamu YouTube chaanaalii mataa isaatii qaba jechuudha. Hordoftoota gara 500 isaa olillee kan qabudha jechuudha YouTube chaanaalii isaa. Achirratti akka qabatee sirba kana waa'ee jireenya koo kan jedhu kanallee achirratti qabatee kan dhufaa jiru jechuudha. Egaa sirbi isaa kun wanta jireenya isaa irratti kan hundaa'u keessumayyuu erga haati warraasaa yookaan jaalallee isaa duutee kaasee wantoota inni keessa jiru akkasuma wantoota garaagaraa kan ibsudha jechuudha. Sirbi kun egaa daawwattoota keenyaa yoo dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya kun yeroo ammaa kana akka toora Facebook isaa irratti dubbatanii yeroo dhiyootti egaa jedhe malee guyyaa murtaawaa hin keenye jechuudha. Egaa daawwattoota keenya artistiin kun yoo dhufa kan jettaniif immoo egaan artistiin kun keessuma jala muree kan kaa'e wanta muramaan hin jiru garuu torbee sattaanuu fi akkasumas illee torbee kana gara dhumaallee sirbi kun qabatee artistiin keenya kun waan dhufuudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan hundumti keessanuu dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa subscribe godhaa akkasumas illee achirratti eeggadhaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon keenya irraa immoo kana ture amma dhuma qophii keenyaas immoo waan daawwattaniif galatooma isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.